dhaaduu fi sodaachisaa Geetaachoo Raddaa ibsa muummicha ministeeraa kan kalee irratti kennanii fi akkasuma ibsa har'a muummicha ministeeraa yookiin ammoo Facebook isaanii irratti maxxansanii fi akkasuma ABC irratti jechuudha Gammadaa Waariyoo abbaa daawunii gaffidanii jechuudha warri ABC waa'ee qeerroo irratti waa'ee lola TPLF irratti dubbatan irratti Gammadaa Waariyoo deebisaa kennaa jira jechuudha Facebook isaa irratti akkasuma haalli jiru maal fakkaata lolli amma Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemu jiru lolli obboleeyyan jidduutti deemu jiru kun maal fakkaata kan jedhu saga tokko waliin laalla ani Abduu Mobile Pirraay warra jalqabaa dhuftan maatii keenya taha akkasuma hordoftoonni hiyyammoo irra deebiidhaan baga gara chaanaala hiyyaa dhuftan welcome isin jedhetiin jira Arrantana Geetaachoo Raddaa jechuudha ibsa kalee muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbatan fakkeenyaaf meeshaa Tigraay keessa jiru gurguddaa barbadeessinee jirra kan jedhu dubbatan jechuudha lolli kuni marsaa jalqabaa injifannoodhaan xumuramee jira gara marsaa lammaffaatitti ceena kan isaan jedhanii dubbatan keessatti jechuudha meeshaan kuni fakkeenyaaf akka gartee ittiin hin lolamne akka Tigraay ittiin fayyadamne jechuudha barbadeessinee jirra meeshaa gurguddaa biyya san keessa jiru yookiin ammoo naannoo Tigraay keessa kan jiru barbadeessinee jirra kan jedhu ibsa isaanii kalee keessatti dubbatanii turanii arrammoo Geetaachoo Raddaa akka meeshaan sun jiru fotoon sun kan duraanii ta'ullee jechuudha garuu intarneetii waan naannoo san jirree fi footoo san akkamitti akka kaasan ani hin beeku ammoo meeshaa gurguddaa misaa'ilota gurguddaa kiiloomeetira 300 fa furguggeeffamu kan gaafa dura itoo fi eeltiraan ittiin walolaa turan jechuudha eeltiraadhaan eeguudhaaf kaambii kaabaa keessa ture kaambii waan san jechuudha to'atanii isaan harka akka ture miidiyaan gargaraa gabaasaa turanii jarrilleen dubbatanii turanii akkasuma warri federaalaa Itoophiyaa jechuudha ibsa isaanii keessatti akka gartee kaambiin kaaba jiru dhawame yookiin ammoo yaaliin irra godhamee fashale jedhanii garuu isaan akka dhawame himanii turan jechuudha misaa'ilota sanii fi kan gara kaabaa keessa jiru ammoo barbadeessinee jirra kan jedhu kalee dubbatee ture jechuudha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Geetaachoo Raddaa lolli ganaa itti deemna lolli ganaa hin eegalamne lolli amma fuula keenya dura jira kan jedhu dubbatee jira televiziyoona Tigraay irratti jechuudha wanni kun namoota hedduu biratti warra gartee mootummaa federaalaa biratti dallansuu guddaa yookiin ammoo qeeqa guddaa kaasaa jira akkasuma warroon namoota TPLF hin deeggaran haizoo jedhanii dinqisiifataa jiru Geetaachoo Raddaa nudhayan taanaan jechuudha kaleessa akkuma isin hundinuu yaadatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhayaan xiyyaarallee jiraachuu danda'a qilleensarraanis haleellaan jiraachuu danda'a uummanni Tigraay walitti qabamee bakka tokko akka hin deemne dhaamsa dabarsanii yookiin akeekkachiisa kennanii turan jechuudha garuu Geetaachoo Raddaa jechuudha qilleensarraan nudhayuu miti bakka isaan irraa ka'an xiyyaaraan ka'an yookiin ammoo qilleensarraan jeetti kaafatanii nudhayuu miti bakka isaan irraa ka'an san dhahuu dandeenya kan jedhu dubbatee jira jechuudha Geetaachoo Raddaa bakki irraa ka'an Bushooftuu kaambii gudditti waliigala kan biyyatti jechuudha Bushooftuu jechuu isaati misaa'illi gurguddaan harka keenya jira kan isaan hin qabnaa achirraa Bushooftuutti dhahuu dandeenya kan jedhu dubbatee jira jechuudha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed illee irraa Facebook isaanii irratti katabanitti olaantummaan seeraa kabajamuu itti fufaa waa'ee gartee shiftoota TPLF to'achuudhaan wal qabate afaan dhedheerachuu fi yookiin ammoo wantoota hin taane dubbachuu irratti olaantummaan seeraa itti fufaa kan jedhu dubbatanii jiranii olaantummaan seeraa kun yeroo hedduu akka mootummaan bilisiginnaa jedhutti fakkeenyaaf namoota faallaa isaanii deemu yookiin ammoo nama akka isaan hin feenetti deemu jechuudha kanaafuu namoota hedduu warroota shakkamanii fi akkasuma namoota garagaraa akka to'annoo jala oolchuu deeman mul'ata jechuudha akkasuma Gammadaa Waariyoo arra ABC jechuudha qeerroon haala kanaan daawun TPLF jedheeti maqaletti galchee ofirraa qabsaa'ee kan amma ammoo TPLF bira dhaabbatu jiru Oromoo osoo hin taane ergamtoota diinaa TPLF yookiin ammoo shanee fi deeggartoota baandaa waan akkasii waan jedhamu ABC miidiyaa biyyattii irratti maxxansamee ture jechuudha footoo isaa kan daawun TPLF jedhu san illee jechuudha safuu jedhee katabe Facebook isaa irratti deebisaa yeroo kennu Gammadaa Waariyoo jechuudha Kanadaa irraa safuu nuti lollee xumurree jirra lola lama hin lollu jedhee nuti horiimi kan alala dhoynu kan horii ni beeytanii mire loon nuti horii miti kan alala dhoynu kan bakkuma san jirru amma lolli keenya kabiraa waliin jechuu isaa mul'isa nuti horiimi kan alala dhoynu lola irra deebine hin lollu xumurree lola san hinjifannee warra lolleessan maqaletti galchinee jirra kan jedhu barreessa jira jechuudha Gammadaa Waariyoo itti aansuudhaan Jowaar jedhe wanni Jowaar jedhee biyya san keessatti hujirra hin oolle yookiin ammoo wanni Jowaar jedhee fudhatama hin arganne tokkolleen hin jiru Jowaar hiikaa nagaya buusaa kan jedhu
gabaabinaan dhaamsa kaa'e jechuudha Gammadaa Waariyoo. Kana jechuun isaa maqaa qeerrootiin yookiin ammoo maqaa Gammadaa Waariyootiin ufin sobinaati Joohar Gabbaasaa wanni inni jedhe guutuu Oromoonni fudhatti jechuu isaa mul'isa jechuudha. Yoo nagaa biyya sanii ka barbaadan taate yookiin ammoo maqaa qeerroo maxxansoo osoo hin taane abbaan qeerrootu achi jira jechuu isaati. Abbaan qeerroo kan Oromoon bahaadhi haa qaalii isaa godhuu ni jira. Isa hiikaati wanni inni hin jenne kan Oromiyaa keessatti hin fudhatamne hin jiru. Isaan hiikaati nagaa buusaa kan jedhu dhaamsa isaaniifis dabarsee jira Gammadaa Waariyoo. Akkasuma haalli jiru naannoo irratti jechuudha mootummaan naannoo Amaaraatis jechuudha hinjifannoo itti fufne ka jiru akkasuma magaalota garagaraa moggaa karaa Gondarii fi Tigraay waldaan geessan magaalonni garagaraa nu harka seentee jirti kan jedhu viidiyoodhaan illee kan ammaa ta'aaf kan duraanii ta'a garuu wanni irra beekuun jiru Walqaayit Sagadee Maalii magaalota karaa sanii jirtu kan yeroo dheeraa Tigraay fi naannoon Amaaraa irratti wal lolaa turan nu harka galtee jirti kan jedhu viidiyoo hedduminaan maxxansaa jiran jechuudha. Facebook fi YouTube irratti illee namoonni hedduun ammoo kana irratti illee qeeqa kaasaa jiranii lolli kun yookiin ammoo kan mootummaa naannoo Tigraay ka TPLF fi kan federaala osoo hin ta'iin lola naannoo naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay kan jedhu namoonni hedduun qeeqa kaasaa jiran jechuudha. Kanaafuu wanni kun maaliif ta'amee daangarratti kun amma ililii daangarratti kan isaan godhaa jiranii magaalaan akkanaan harka galtee yeroo dheeraa lafa irratti wal lolanii kan Tigraay harka turte yookiin ammoo kan Amaaraa harka turte Tigraay teena jettu jira kan ammoo kan Tigraay harka turte naannoon Amaaraa kiyya jettutu jira jechuudha. Magaalota akkasiisanii nu harka galtee jirti kan jedhu ililiidhaan magaalaa san keessatti yeroo waraabanii viidiyoo mul'isan garuu viidiyoon ka duraanii ta'aaf kan ammaa ta'aa hin beekne jignaachin saraawitaatiin jedhanii yeroo waan akkanaa kanneen maxxansan namoota hedduu biratti aktivistoota hedduu biratti qeeqa kaasaa jira akkasuma lolli ammoo akkuma itti fufetti jira jechuudha. Keessattuu jechi Geetaachoo Raddaa har'aa dubbatee jechuudha. Karaa mootummaa federaalaatiin akka malee dallansuu uumee jira. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmadis Facebook isaanii irratti olaantummaa seeraa irratti ciminaan hojjanna itti fufnee hojjanna amma booda olaantummaa seeraa cabuu hin qabu ka jedhu maxxansanii jiran jechuudha. Komishinii Addunyaa tan olaantummaa seeraa jechuun yeroo hedduu namoota faallaa isaanii jiru irratti yeroo tarkaanfii fudhatan mul'ata. Maaliif jennaan fakkeenya tokkoon isinii fudhaa mucaa xiqqaa waggaa 18 kan Roobee Baalee keessatti ajjeefame irratti jechuudha kan magaalaa Roobee yeroo BBC'n dawwalee gaafate jechuudha namni akkanaa namni achi keessatti du'ee jira gaafa hiriira bayanee jennaan inni olaantummaa seeraa kabajamee jedhee olaantummaa seeraa jechuun nama faallaa isaanii jiru ajjeesuu kan jedhu mul'isa jechuudha. Kana jechuun haalli jiru kana fakkaataa garuu lolli kun lola waloodhaa biyya takka keessatti godhamu waan ta'eef hinjifannoon yookiin ammoo kun hinjifatee kun hinjifatamee ni xumurama jedhamee yaaduun baay'ee tokko nama rakkisa. Hundaafuu Rabbiin nagaya haa buusuu kana keessatti uummata nagaya uummata miskiinatu miidhama waan ta'eef nuti lola hin hawwinu gara lachii jechuudha. TPLF nu nyaataa turte kan isin jettan saniif illee lola hin hawwinu akkasuma bilchiginnaaf illee lola akkanaa kana hin hawwinu. Maraafuu namoonni hedduun ammoo TPLF waggaa 27 warroonni jettan ammoo TPLF waggaa 27 gaddeebi'a waggaa 3 jira waggaa 3 dura TPLF jira kumaandoo poostii irra turte waggaa 4 dura kumaandoo poostii ture Oromiyaarra TPLF kan labsame jechuudha. Garuu namni ni beeka namni amma gowwaa miti namni Itoophiyaa keessa jiru hundi isaa jechuudha Oromoo qofaa miti guutuun biyya san keessa jiru hundi isaa siyaasa isaaf ta'u ka yookiin ammoo biyya saniif ni ta'a jedhee itti amanu cufti isaatu ni beeka jechuudha. Mirga isaati uummanni karaa isaa ta'u filachuun kana jechuun TPLF deeggaraa jechuu kiyyaa miti beeki. Namoonni hedduun ammoo waggaa 27 nama isin nyaataa ture waggaa 3 dura waggaa 4 dura jedhaati dubbadda akkasitti kumaandoo poostii ture Oromiyaarra jechuudha. Garuu haa ta'u TPLF gaafsan haala kamiin nama miidhaa turte eenyu waliin nama miidhaa turte waa hedduutu keessa jira jechuudha. Har'a hoo maaltu jira har'a akkamtu jira mootummaan kun gaafa humna jabeeffatee akka TPLF san ta'e maal hojjechuu deema ka jedhu namni duraa fi duuba siyaasaa ni beekaa jechuudha. Kanaafuu warra akkas jedhe san qeeqoo son taane is namayyuu siyaasa karaa isatti fakkaateen itti fufachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu namni yeroo garii jechuudha oguu cinqame yoo yeeyyiin itti dhufte goda dhaddee seenuu danda'a. Maaliif jennaani yeeyyiin si cirtee si nyaatti garuu dhaddeen qoreedhaan si waraanti haga si humnaan qabdu irra dandamatu dandeessa waan ta'eef bineensuma isa nyaate kana jala bineensatti dhiyeessuu danda'a jechuudha namni yeroo rakkate. Kanaafuu namni Itoophiyaa san keessatti hatta amma fakkeenyaaf warri adra gammadee yookiin ammoo biltsiginnaa deeggaruu jirullee sirna ahdaawii kan hawwaa turre akka nama abjuu itti dammaqeeti beekama keessattuu warri ahdaawii jaalatu akka nama abjuu itti dammaqee ni dhufa jedhanii gonkumaa yaana jechuudha. TPLF nu diida jedhanii yaada waan ta'eef federaalizimii waan jedhu kana baree jira uummanni waan ta'eef ahdaawii ni dhufa jedhanii waan hin yaanneef amma Abiyyi ilaalcha ahdaawii jedhu kanaan dhufnaan akka malee gammadanii jiran akka nama abjuu hirriba itti dammaqee itti ilaalan jechuudha. Kanaafuu warris mirga isaanii warri federaalizimii fedhullee abbaa fedhe deeggaruun mirga isaaniiti waan ta'eef namoota akkasiis warra siyaasarraa bilisaa kan akka anaa jechuudha nama nagaa yoo taatan wal qeequun qabda waan akkasii san irratti illee jechuudha. Inni biraa immoo booyidaan
booyidaan mootummaa Ameerikaa 46 ta'ee filatamee jirachuudha. Tiraampi meeshaa isaa guuratee gara mana isaatti akka qaceeluuf yeroo baatii muraasatu isa hafa. Baatii Janaarii natti fakkaata akka isaan wal jijjiiranii yeroo duraatiif waggaa 4 keessatti mootummaan Ameerikaa jibbamee osoo waggaa 8 guutiin filannoodhaan darbamuun yeroo duraatii fi yeroo hedduu waggaa 8 kana jechuudha. Waggaa 4 duraasa waan bareeda hojjeta waan ta'eef namni irra deebi'ee kamera ture san filata waan ta'eef garuu Tiraampi jibbamee waggaa 4 keessatti darbamee jira jechuudha. Namichi Ameerikaa keessatti maraataan yeroo duraatii fi akkuma mootummoota Afrikaatitti kan yaadu ol'aantummaa uummata adii Ameerikaa isa durii akkuma amma jarri keenya Itoophiyaa durii jedha waan waggaa 150 Itoophiyaa irra dimokiraasessinee ijaarree dhaloota ammaa dhaloota qubeetiif akka taatutti ijaarraa osoo hin ta'in wada qidmaachiin wada kidmaa kaffitaachiin jedhaniiti ka duraanii ka amata 150 alala duraanii dhayaan jechuudha. Akkuma gammadaa waarii horeef alala dhoofnu nuti horii miti akkuma inni jedhe san alala duraanii dhayanii jechuudha. Kanaafuu Ameerikaa duraanii jedhan illee beeki ol'aantummaa uummata adii gaafa durii akka seenaan himutti Ameerikaa keessatti intalli gurraattiin garaa qabdu tan ulfaa yoo makiinaa keessa taa'aa jiraatte adiin takka yeroo alaa osseente gurraattiin garaa qabdu jalaa kaatee adii ta'uu isii qofaaf kabajjee teessisuu qabdi jechuudha. Hagan takka gabroomsaa ture mootummaan sirni Ameerikaa keessa jiru kan turii inni akkas illee mara godhu son ta'in akka ol'aantummaa uummata adii ka jedhu san akkasuma ammallee biyya gartee gurraachi keessa dhufuu hin qabne yookiin ammoo gurraachi Ameerikaa keessa dhufuu hin qabne akkasuma musliimni dhufuu hin qabne ka jedhu wantoota akkanaa kanaan waggaa 4 kana namoota hedduu iyyisiisaa ture jechuudha. Garuu amma jibbamee filamee karatti hafee sagalee 272 booyidaan mootummaa Ameerikaa 46 ta'ee labsamee jira jechuudha. Galgala kana jooyidaadhaan bara hojii gaarii siin jennaa Tiraampi maraataan mana galuu qofatu isaaf jechuudha. Kanaafuu haalli jiru kana fakkaata. Maraafuu rabbiin nagaa haa buusu jennaa biyya teennaaf illee.